السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسقينا ربي سبحانه وتعالى أنا أسيتي وللنقبة أواسني مقالاتنا أكدرت وأنا كأقول بنجوم ورد قام بالجنسة ودوه جدير قبلو دوان إنتاني أوبي كنرا يادا فتاتني إيجيفنا برباجس بالفتنني ورد أسلم كأرام نمتنون دي غلطو واسم جيتو بربادا وسوء أبرلبل جلدتي أكو مخانا عمار كتابة خلق الرئيسي سيناتي قوتنا أكا نمني وابري أكا نمني وادون بسوتاسي سي pulang ke senturan di dalam bumi mudah menjadi berbeda. Mati dia, jodoh tak kenal kasih ada Ammar, warna iman tanah wajib iman le, pulang ke senturan di dalam bumi berbeda. Saudi ka tuya ubi nama durah pula, tuyawan nama bukan itu apa nama wajada. Imala ilmi kana imala da'wa ani Quran imalle warna nawa wajib imalle asuni bakabiro asawa amagala tanako abatamal Allahu Akbar imala da'wa dubartota Ijaba jecha magala tanah Kristen di negara umama turet wajib mandiri. Warna da'wa kudu ha yero namni wal ibi buyawu gama-gamalan. Duli ahama nadadale jiru parantota fi nargagota dawajin jiru wajin iman lejetu imalatana warra babu rahmajan dubartoota qibaba ibiddarraa fuudhee masjiida gargaar saqin warra sa'a hidhatee dhufee guyyaa jumaa sa'a hunda firraa hiikee gad warra imaamaa matarraa fuudhee gargaarsa masjiidaa kenne warra sadii wajji imalle warra amma fuula rabbii jiru abaabur rahma irratti wareegama hafane Haji Kadir Umar Haji Abdi Buracho dargaggeessa Hashawa ijoollota kana wajjin imalle kophaan imalle warra kana wajjin imalle warra dubartoota wajjin dhaabbatanii warra yeroo san biyya tana jiru haadha biyyaa haadiyyaa gaafa san dhafiiraa turte amma markaa jabduu jiru isii wajjin imalle warra kana wajjin imalle beet warra akka humna satti dii wajjin dhaabbate wajjin imalle abdii darasaa abdi Muhammad abdi wajji imalle beet amas keessa namatti ergee ture dhufee naaf fayyade abdi darasaa wajji imalle sharaf ada masjiida galu aariyaa mana sharafitti fuudhee beet mana tokko kitaaba kana keessa jira mana tokko sos biraasha qottooni tokko dhibeettanii biraasha qottooni Biraasha qottoonii isa qofa fuudhaman. Biraasha qottoonii isa yoo lafa kaayan namuma lamaatu naa boggaasa. Obboleessi warra kiyyaa Haaji Abdulatiin haadha Ammaar gaafa sadii aanaa godhe asitti guyyaa tokko nu ziyaaru. Ajala dhaggeeffatu gaari. Manni keenya mana basostii sadi. Siree takkaa keessa jira. Ana fi Haji Abdulatiin fi Haji Ammaar siruma takkarra mul'atu. Akkasii beeku jiruun tanuu beeku jiru
دكانا قد أمي ليس لكي سليقا زيني فراشة خطوني أرقي خطوني تكا أجر أسود فقير Alkan sanirra rabda gananas manumasani fatara kuyas shiro tulchine manumasani nyana kita bahana kababe korbani kuya yuma atara hanoga masjida akhira salade gayanu mana to atara korbani kuya bokoti lagananya lagana bani rasulnya kadire ana wajhi imali imalata syarbe Syekh Ahmad Tauhida mana saat ise dukana sabke se wajhi galla odo galgala tenye hasulu azana dura hadir dawa hajarsan duki azana da'wa tan akam ko odo jenya azana dura azana dawa warahana wajhi iman imalahana warahana wajhi je waradir dawa kutu wajhi iman obadami namo koda askay sama bugi kay dabar tuhunda warahana wajhi kay sa dabar kadir kabayamo kadir kantiba isani pamari wajhi balle bimfinde wajhi kulle isan watatir raba kabulan sorry ani kadir wa sorry Isawat atin ramak kabuati andim bay silaban ramak kabue limdi lubi wajah himfide tala kaysa yaatu Masjidul Anwar jala namni arke koski ikoda kata Masjidul Anwar jala saatina kun saatini bakal yo namni achaatu idara di ati asiri bakal itu tala wal masakko bajiba mana kana kaysa wajib kulle gabe aji aji kedir kenama Tulang tiga jari foto kan yang manusia. Ada wajib mandebe. Haji Ibrahim Sani Barada bersisa itu kororo Babu Rahmade. Akan itu suni asirah ketemu gabe Nabi Amari le walidira. Tepi Sharpi Ramadan kerabat untuk Ramadan tersebut. Syarti sakha sagale ini nama akhirullah goisi ini nama tu goyura nama rat sani Babu Rahmah kay sadapat warahana wajhi iman Syekh Abrar wajhi iman Haji Abrar Gurriman manang di Quran so mana galle kara namni magala bersi Syekh Abrar itu Syekh Abrar wajhi iman ustazo sa madrasah Bilal wajhi iman ustazo sa madrasah Jadida wajhi iman Mampudo sa wajhi iman. Nakto ko hadawa sa nakita ko dan kamlenjim. Kitab kun amini bro ko fadul badan sayda. Yogo wo. Magalat ako aga afeni ne bisi. Masigane. Liannahu awasa wajhi iman le wajhi iman le hundi askay sekra mabwatu amini male magalat rino sabiyan le markaji kude amene. Masigane. Imal tu ni imal kaisan kuni dawa buyalle buya kaisan ya kiya sena nam ko bi awjud nama kana wali be sena wali hakku fi totu bugi fi chei unda bila jabarre masjida Abu Rahmah kan henu salat henu tu azan henu tu wa kalam isa hakal dirgata Nabi kunjul qoradu al-qadiyya jalan Allah. Abu Syekh, ya bo na batoko makakay sang katabede ma. Umandi si jalan debut dira. Ya Syekh Ahmad Nimali, Nabi ufenahim. Abu malaikar rabbi tu qadubila jayse khatam lidirti kana ma fi dalika. Sahih ni kitoko na maganda kay Kati Babu Rahmah mihraba sene afato ulqab abega ko wala la masjid mihraba sene sabar malal dage warshe maka wal kahiti masjid Babu Rahmah kana bishigi mesha awalan kumih ay sajid ani masjid wa fi jaru kana shakke
Mungkin orang kabel aku. Apa makai sini bela macam aja dari ni. Warna kana hunda wajib imalle. Warna babu rahma bure sukira wagera wariya wajib imalle. Warna hashawa bure wajib imalle. Warna malaka hafale. Warna hashawa fo kiret bure. Warna makina rasmin to bila buze. Warna kana hunda wajib imalle. Imalti da'watu imala warna dari awal. Ani bakitin amat oh ya dante biyan le himat magalu matan le ganda pro dinne ya bakitin ala dinne ya wanda ko madane dinne irdawa dara ko fadada ana mo akan amma ya datu ya na tahu nabas na tayo atawakan hingga matawakan diri dawat Dega ni ni. Kalau dega ni biru, berarti kali. Batawa ka dito wala nila. Bukan lobe, apa dia tiru tadi lobe haro. Berarti kali. Gaman nanti dia batawa ka bakuro ka. Biji tu ni. Hinna itina abadi. Hinna nama ka bakuro tu tu hinna ko ka bakuro tu. Dirbi ko itu ka badat. Ani biyya hinna itina kabatti magaalaa. Namni odooni hin fuudhini nama tokko dhiyaatu. Osoo hin fuudhin nama dhibba tokko dhiyaatu buusise. Osoo dhibba hin qabne ilmoo namaa buusise. Waqsa naqee kan joollee tiyyaa fi joollee nawajji ture adda baasee laaluu danda'u ilaalan. Akka tokko laala. Kanaafuu dargaggeessa kana wajji imalle, isin wajji imalle, isin wajji tattaaffii goone, fuula durallee wanni na gammachiisu, dirree dhawarraa wanni eegalame akkuma hijaabaa sanii dhuga baana namtichi hijaaba dubbate bulaale doktor hijaaba firii shan dirree dhawatti hodhinee naamuna finfinnee shogolee geessine asii hodhine dirri hijaabaa asii akkatti hodhu baase asirraa hidhame warri ammallee jagatamuu qabne kawajji imallee Sheekh Muhammad Aliyyi waliin imallee Nasruddin Sheekh Abdurrahman yaamine ergidee fitturree dhufee fi dhufnee beeyne waliin imallee namoota kana hunda tokkolleenu namni lafatti hafu jiru nama kana hunda wajji imalle jechuudha. Imala bareedaa rabbi nu haa taasisu ammallee dargaggoota dirree dhawarraa ammaanis mattaa'uu qubata dhawaa qaba. Dargaggeessa dhawarraa wanni eeggannu barruun ammaal barreessitu akka obboleessa qabaata. Namoonni waan biroo barreeffatu tokko Hussein Baajira hawaa katabuu beeku. Inshallah nama irraa kataban hunda irraa barreessitanii waan akkana fakkaatu argu barbaada. Diin irratti naa jabaadha. Guddinni uummata tokko diin isaa. Guddinni magaalaa Dirreedawaa diin ofii yoo jabeeffanne qofa. Waan hin fakkaanne irraa fagaannee diin irratti tattaaffii goonee akka guddannu Ustaad Fiilaan, Ustaad Ibsaan, Ustaadonni warri as keessa jiru kan nama ijaanin agarre hundi warra caayaa kana jala guddate. Salahaddin, Abdul Hakim, warri reefu asirra jiru Adnaan, Nu'maan, warri kun hundi warra caayaa kana jala guddate. Caayaan kun caayaa hasaaraatiini. Caayaan kun caayaa milkiiti. Hedduu doktoraan nu ta'e, hedduu bulchaa ta'e, hedduu nam tokkollee kun afanafne waan si ajaa'ibsu. Tokkollee karaa milkiiti, karaa kana tattaaffii haa goonuu isiniin jaa. Galatoomaa namni waan kanarraa qooda fudhatan hundi hawwan shamarran abboonni dargaggeessi hundinuu naa galatoomaa isin jechuu barbaada. Namni maqaan hin dhawin illee dhiifama guyyaan har'aa warri dirrawaa walii galatti abbaa sagantaa tanaati abbaa kitaaba kanaati. Abbaan kitaabaa isini malee nuumine. Kitaabni abbaan isini.
Ciminni dirqawan kitaba kanaaf kennitu biyya birooti bu'uurata. Kanaafuu inshaallah warra ammaan imala tarkaanfataa jiru Sheekha keenya Sheekh Abdulrazzaaq Abdul Hakim Hasan jechuudha. Sorry. Afaan lamaan garagaraa jechuu namoonni biroollee ijoolleen da'awaa saniin argaa jiru akka gaariin naa jabaan dhaasiin yaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.